والله نيرمني kana dura jechuudha biyya kuweetti yeroo ture sanitti ni kaayda dheereetiin garuu addaan baane biyya garaagaraa irra turre malee neerumne jechuudha. Haati faatee ilma qabdii akkana biyya ilma guddoo qabdii jinni namni jedhee haasaa miidiyaa irratti si galee oma arganaa isaanii soo gilsi hojjaan silaa baasteef. ani sa'aatii sanitti by the way yeroo biyya bahee sanitti fuujuu hin beeku ufuma kiyyaayyuu miti heerumee ilmoo sadarkaa ilmoo dhalinsaa miti jechuudha ofii kiyyaayyuu hin beeku diqqeennatti biyyaa bahee maalirratti akka biyyaa bahee hin beeku erga biyyaa bahee ammoo biyya kuweetiin naannoo waggaa 9 hojjadhee gale 10ffaa seenutti jechuudha. Akka galeetiin jedhamu biyya naannoo ji'a takka qofa taa'eetiin ofirra deebi'ee rakkinni wayii waan jiru saniifuu ani sa'a sadarkaa sanitti yeroo kuweetiin jiru sanni kaa'edhadhee naannoo waggaa 4 akkas turree kaanee booda addumaan hafe jechuudha. Booda waan akkasitti ilmoo godhatiinsaa sadarkaa biyya garaagaraarra jira inni biyya Kaatar jira anammoo biyya Kuweet jira. gara teettanii ni gara godhattanii እዛሱ ተሳከይን ወልት እንልፍኔ rakkina wadikoo maatii lamaan wal jidduu jiruu fi addaan baane. Kanaaf wanna haasama martinu sobaa mamni homaa argaa isaa miidiyaa irratti akkuma dhageettanii hin heerumne. Durba jedheen. Maa jedhista inshaallah. Jedhistee bari. Ay bareeche eegaa tutu ite bareeche si gaafa dhaneeti. Ay durba yennaan jedhistee bari. Maa jedhista moo. Akka biree waa dubbii eega jettam dubbii kaasaati. Eega kaafdanni makaasna rakkoon hin jiru. Isin erga baruma roolsaarraan baatanii waan roolsaarraa erga baatee booda deemtee biyya hambaa deemtee osoo hin beekne soo ergasiillee ni kama godhattanii walitti hin dhufne. Erga jettan hin jira. Ay ma kaminin yaltan addan wasa. Wah, jadi hin jira. Umatak La shakka fiik. dhageettanii jirtanii kaabbara beekamudha jedhanii. Abbaa carraa rabbi isaa milke. Ma milkaa'aadha. Kana booda dhufa milkaa'aadha. Eeshi waan ofii erga biyya ormaa deemte akkam jiruun biyya ormaa sun maal fakkaata? Hidhadheni kaakaa heerumeetumaan bakka hara galfadhinnaa waan jedhu wayi. Waggaa 4 daragee waggaa 5ffaa keessa jira. Dolchee takka baankiidha maqaa kiyyaa. Namni waa godhadhu siin jedhu hin jiru. Namni waa godhadhu naan jedhu hin jiru. Hin gala yoo jedhu kootu gali namni naan jedhu hin jiru. Kootu gali naan hin jedhan. Amma yeroo tokko maatima kiyya ilaaluuf jedhee bakka inni galaan jedha. Kootu galii tana naan hin jedhan. Namni waa maqaa kiyyaan birrii 10,000 achi baankii naa kaa'u hin jiru. Ani ergee ebelu hagaskenine dhumate malee. Hagaskenine dhumate malee. Alhamdulillah abbaan kiyya ni qaba waan qabeenyaa. Jechuun ka isaatu hafee ka birooga. Bakka booda dadhabeetumaan kaleen tunis yeroo san akka malee kana na dhukkubdii. Ufuma dadhabee bakka jennaan ni kaayedhadhe. Ni kaayedhadhee tayyadhe bakka alhamdulillah jedhee gammachuudhaani. Bakka gara isaatti garagalee walitti dalaganna jedhee harabaa onna jedhe. Gaafa kaan yoo inni tama jalqaba na dhufee jedhee nama ajaa'ibaati isaa sanitti jechuun rabbitu waliif nu qoodin malee dhugamatti nama addaati. Namoota achi as wal barreen keessaa nama akka isaa takkaanuu waliin barree jechuudha. Ijoollee dhalattuu ijoollee naannoo kennaati. Nama waggaa hedduu biyyaan bahu hojjetee guyyaa takka boqonnaa hin qabneedha. Alhamdulillah sooma isaa salaata isaa yeroo isaan quraana iyyuu na qaraasisaa. Quraanumaa iyyuu isarratti qara'uu. Bismillahu jedhee isarratti eegalee ansaa sanitti jechuudha. Quraana na qaraasisaa. Bakka hojiitti ganama hojiidhaaf na kaasaa nama addaati jechuudha. Nama akka unkaan haadhati biratti waa qaba. Bakka haadha jedhan sana haadha biratti waa qaba sii galee jaarsaayyuu jechuun natti ulfaata. Booda ansaati sanitti as garagalee amma inni waan dura tarte. Feetu badaa balleessite, feetu mishaa balleessite waan dura goote nan ilaallatu. Kakana booda hadharraa kaasee ati haqatiyya waan ta'eef mallaqas ta'e waan kamis ta'e waan daladdu hundaan beekuu qaba naan jedhe. Kanaan jennaan ofii rakkoon qabuun jedheen. Rakkoon qabu garuu maatii kiyyallee qarqaaruun qaba jedheen.
obboleeyyan kiyya kun ana malee waan biraan qaban. Anganatti okee naan jedhee walumaan itti fuufnee booda jidduudhaan maatii gaafadhe. Akkana walitti dalaganna naan jedhaa jira, walitti hojjetana naan jedhaa jira waan ta'eefi kana booda mallaqni akkasitti ji'a ji'aan ergu sun. Faazariin masgabarra godhatee ji'a ji'aan mallaqa nama gaafata akkam godhaa jirta. Akkana faazaritti hime. Maaliif dhussee deemuu hin barbaanne waan ta'eef jechuudha. Abbaan kiyyees akkana wanni jedhu hin feene, akkana eegu kan akkana rifatu hin feene. Ganatti itti mee jennaani. Dolcha takkitti akkaawuntii isaarra galchitee awwaala kiyya dhaabadhu, awwaala kan kee dhaabadhu naan jedha faazariin. Qarrifadhe heen jedheen naan jedha. Achumatti waan biraallee hin dubbanne rifadhe jedhise yoo xiqqaate sa'a sadii fi himaan boo'e. Abbaa kiyya hin jaaladha dhabuun fedhu. Lammaffaa ta'ee deebi'ee inni kun nyaapha itti dhufee itti dhaladhe ganaa qilleensa garaagaraa irra jirra. Hadha yoo mallaqa kana itti ergee wajjin dalagee waliin maal godhee yoo dhabeetu hin jedhe hoo attam abbaa kiyyaa ta'a. Eenyu kiyyan naa gaafata waan jedhu sammuu keessa na dhufte. Chi naannoo birrii 90,000 akkasitti kennee jira. Gabbarallee sirrumatti gabbaree na fuudhe waan gabbarallee yoo xiqqaate gara birdiimsii 25 horii jedhee maal jedhee birrii gara birrii 80,000 wanta akka ijoo sargii guddaa bakka aniif inni jira sargii guddaa na godhee akkuma qalbiin tiyya feetutti jechuudha. Chumatti bakka akkana jedhee faazariin jedheetti hime. Ganatti bakka abbaa keelleen dhabiniiti. Eega akkana jedhe birrii ji'a takkaa isaaf galchi. Birrii ji'a lamaa ammoo ji'a sadiin ergita. Birrii ji'a lamaa ammoo maqaa obboleessa kiyyaatiin galchita baankii naan jedhe. Okee jedheeni waliin itti fuufnee akkasumatti dalagaatuma dhufee faazariin amma kaalkuleetii godhachuuf gattaa'e. Birrii guutuu galaan jiru meetiin kiyya jammareera. Waan godhatu jaarsuma waliin godhata. Waan godhatu jaarsuma waliin godhata sila abbaa manaatiin waliin godhata. Haga dandeetteen waan xiqqoo san gargaaruun faamiliin kee waan jiru garuu. Amma bakka yeroo isaa wallon lufa aareetuma waan ji'a sadii kana fuudhaa warra keenya irratti achi ergaan. Yeroo isaa walitti kaanoo walitti aarroonna jennu. Bakka osuma akkas godhu naannoo akkas birrii 600,700 Itoophiyaa geesse isarratti. Gaafa kana bakka faazariin na qaban. Birrii isarra ergaa jirtaa, gara heerumte ergaa jirtaa. Kana booda anifati abbaa fi ilmoo miti silkii kiyyaratti hin dawwalin. Faazariin kiyya jechuudha. As fuudhanii bilookii